بعضی مؤمنین وقتی علاقه‌مند میشن به چیزی مبالغه زیاد میکنن، کلمات عجیب غریب نسبت میدن و دروغ و از خط صحیح. yeroo dhaabbanni basaasaa Ameerikaa CIA fi wiirtuun iccitii Israa'el Mossad doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu dhangalaasanii saatalaayitoota isaanii warra ammayyaawaa samiirraa gara dachee Iraanitti gadi qiyyaafatanii daawwatanii dhugaan qaanii fi salphinaa tokko ifa ba'ee jira. Gaazexaan Biriteen beekamaan The Times ragaa basaasota Ameerikaa fi Israa'el irraa miliqee tokko yeroo saaxilu addunyaan ni rifatte. Ragaa kanatti Mujtabaan erga abbaan isaa wareegame aangootti dhufee eegalee guyyoota 150f bilbila takkaa harkaan tuqee hin beeku, kompiitara banee hin beeku, akkasumas ifa aduu ijaan argee hin beeku. Kun sirna basaasaa Ameerikaa fi Israa'el guutummaatti jaamaa godhee jira. Siimo basaasaa CIA kan waggoota kudhanoota dura Usaamaa Bin Laaden irratti milkaa'ee fayyadamuuf qophii iccitii Ameerikaa fi Israa'el qindeessan bal'inaan qabannee jirra. Waraanni dhugaan amma deemaa jiru waraana doonii yookaan diroonii miti. Waraana sodaa jireenyaa fi dandeettii niwukileraa ta'ee jira. Gabaasni haaraan kan ajajaa basaasaa waraana Israa'el irraa ba'e dhugaa dhooftuu tokko ifa godhee jira. Iraan isheen waggootaaf dhimma niwukileraa irratti gaaddidduu tarsiimawaa fayyadamuun addunyaa bitaa galchaa turte har'a murtii isa dhumaarra geessee jirti. Innis fakkeenya Kooriyaa Kaabaa hordofuu kan jedhudha. Iccitii isaa bal'inaan ni dhageessu. Yeroo hoggantoonni Arabaa fi Islaamaa iyyiinsaa daa'immanii waggaa guutuu dhaga'uu didanitti ergaan daa'ima Gazzaa tokko minjaala masaraa mootummaa Maadriid irraa bu'ee jira. Pireezidaantiin Speen Pedro Sanchez hoggantoota addunyaa warra baay'ee roorroo fi uffata kabajaa uffatan irraa adda ta'uudhaan kallattiin viidiyoodhaan ba'ee sagalee onnee addunyaa raasuun viidiyoo daa'ima Falastiin suuraa isaa gamoo caccabaa irratti kaasee liyaaniif deebii kenne. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii kanneen bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. ليان في خبر حلو لإلك. شو؟ بدي أوريك الفيديو هذا، تمام؟ هنا اسبانيا جد؟ Yeroo addunyaan kufaatii qaanii keessa seentee osoo hoggantoonni biyyoota Islaamaa 57 afaan isaanii cufatanii callisanitti handhuura Awurooppaa keessaa sagaleen onnee namaa raasu kan sammuu addunyaa du'e kanaa laboobaa namoomaatiin dammaqsu tokko dho'ee jira. Sagaleen kun sagalee biyya Arabaa yookaan Islaamaa miti. Sagalee muummicha ministeera Speen Mataadorii gooticha Pedro Sancheziiti. Namichi kun kellaa dippiloomaasii guutummaatti cabsuu qofa osoo hin taane uffata siyaasaa isaa ofirraa mulqee uffata namoomaa fi gootummaa kan hoggantoonni gurguddoon dhaban sana uffatee addunyaa duraa dhaabbatee jira. Mee dhugaa ajaa'ibsiisaa fi onnee nama cabsu kana daaraa fi caccabaa gamoowwan Gazzaarraa kaafnee gadi fageenyaan haa ilaallu. Seenaan kun taatee tasaa guyyaa tokko miti. Kuni raafama miiraa kan hafuura dhala namaa guutummaatti sochoosedha. Dachee Gazzaa ishee miisaayilaan caccabdee diigamtee garuu ammoo gootummaadhaan dhaabbattee sana keessaa dhukkubbiin waraana onnee daa'ima xiqqoo tokko dhaga'ame. Liyaan gargaarsa fakkii kaasota Gazzaa wajjin ta'uudhaan gamoo diigamee caccabee tokko irratti fakkii muummicha ministeera Speen Pedro Sanchez haala ajaa'ibaatiin kaasee sana booda dachee daaraa taatee sanarraa ija jabinaan dhaabbattee viidiyoo addunyaa guutuu miidiyaa hawaasaa guutummaatti raase tokko waraabdee gadi dhiiste. Sagaleen daa'imummaa ishee isaa qulqulluu fi aariin guutameen akkas jetti. Ani Liyaan dhalattuu Gazzaati. Har'a suuraa muummicha ministeera Speen kaasneerra. Suuraan kun isaanii fi uummata Speen isa nuti garmalee jaalannu akka qaqqabu hawwina. Kun ergaa salphaa miti. Kun ergaa galataa warra yeroo dhiigaa fi dhiphinaa isaan cina dhaabbateef onneerraa kan ergamedha. Garuu dinqiin inni guddichi asitti eegala. Yeroo hoggantoonni Arabaa fi Islaamaa iyyiinsa daa'immanii waggaa guutuu dhaga'uu didanitti ergaan Liyaan kun osoo hin qabbanaa'in minjaala masaraa Maadriid irraa bu'e. Pedro Sanchez hoggantoota addunyaa warra baay'ee roorroo fi uffata kabajaa uffatan irraa adda ta'uudhaan fuula isaa isa namoomaan guutamee fi sagalee isaa isa ho'aa sanaa daa'imittii kanaaf erge. Kallattiin viidiyoodhaan ba'ee gocha hoggantoonni Arabaa yookaan Islaamaa matumaa gochuu hin dandeenye tokko raawwate. Sanchez sagalee onnee addunyaa raasuun akkas jedhe. Galatoomi yaa Liyaan. Akkasumas fakkii kaasota hundaaf yaada gaarii kanaaf nan galateeffadha.
akkasumas uummata Falastiin warra dhiphinaa fi dhukkubbii kana hunda keessaa miira jaalalaa uummata Ispeeniif qaban ibsan hundumaaf galataa guddaatu jira. Sanchez asitti hin dhaabbanne inni akka pireezidaantii siyaasaatti osoo hin taane abbaa daa'imman isaa warra waraana keessatti marfamanitti haasaa isaa hawwataa itti dhufee yaanii fi daa'imman gazzaa hundaaf akkasumas maatii isaaniitiif waan salphaa tokkoon himuu barbaada. Hawaasni Ispeen guutummaan isaa isin dhaga'a, isin argaa, jaalala guddaas isiniif qaba. Guyyaan daa'imman gazzaa sodaa tokko malee gara manneen barnootaa isaaniitti deebi'anii fakkii kaasanii fi guyyaan isaan abdii nagaatiin jiraatan dhiyootti akka dhufu nan hawwa. Ispeen irraa jajjabinni guddaan isiniif haa ta'u. Deebiin Sanchez kun dachee gazzaa irratti yeroo dhaga'amu gammachuu guddaatu dhalate. Liyaan isheen xiqqoon ija ajaa'ibsiifannaa fi gammachuutiin deebitee baate jecha seenaan bara baraaf yaadatu tokko dubbatti. Afaan tokko dubbachuu baannus onnee naatoo wal fakkaatu qabna. Seenaa kiyya keessatti yeroo jalqabaatiif pireezidaantiin biyya tokko nama gazzaa keessa jiruuf yeroo deebii kennuun argaa jira. Galatoomi pireezidaantii Ispeen garmalee isin kabajna. Walqunnamtiin onnee fi namooma addaa kun caccabaa gazzaa keessatti gammachuu tasaa uumee jira. Gammachuun kunis kallattiin dorgommii waancaa addunyaa 2026 kan Ispeen mo'atte faana walitti hidhame. Uummanni Falastiin inni rooba boombii fi misaayilaa jala jiru dhiphina isaa dhiisee daandii irratti ba'ee alaabaa Ispeen mirmirsuun mataadorii Ispeenii fi taphataa dargaggeessaa Laamin Yaamaal isaa yeroo hundumaa alaabaa Falastiin dirree addunyaa irratti ol kaasu sana faarsuu eegale. Kun kan agarsiisu uummata gazzaaf kubbaan miilaa tapha idilee qofa miti, kubbaan miilaa xalayaa jaalalaa fi galataa deebisuuti. Kuni hooggansaa fi uummata Ispeen warra of tuulummaa ziyoonistootaaf jilbeenfachuu didaniif onneerraa deebii kennamedha. Dhugaan inni guddichii fi ji'oopolitiksii addunyaa barsiisu garuu gocha kana duuba jira. Taateen Pedro Sanchez kun miira yeroo gabaabaa miti. Kuni tarsiimoo siyaasaa sibiila caalaa jabaateedha. Ispeen hooggansa namicha kanaa jalatti akkuma gaara hin sochoonetti of tuulummaa fi duguggaa sanyii Israa'el dura dhaabbattee jirti. Awurooppaa keessatti morkii dippiloomaasii hoogganuudhaan birmadummaa mootummaa Falastiin kan daangaa bara 1967 irratti hundaa'een ifatti beekamtii akka argatu gootee jirti. Ispeen of tuulummaa fi dhiibbaa diinaa hundaa ofirraa dhiibdee kallattii naqaaf dhaabbatte. Walumaa galatti Ispeen hooggansa Sanchez jalatti ibsituu waaqaa fi bilisummaa yeroo taatu, hooggantoonni addunyaa warri callisanii duguggaa kana daawwatan ammoo ilmee seenaa keessatti xurii fi qaanii bara baraatiin awwaalamanii hafu. Yeroo dhaabbanni basaasaa Ameerikaa CIA fi wiirtuun iccitii Israa'el Mossad doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu dhangalaasanii saatalaayitoota isaanii warra ammayyaawaa samiirraa gara dachee Iraanitti gadi qiyyaafatanii ija baasanii daawwatanii dhugaan qaanii fi salphinaa tokko handhuura peentaagoonii fi Tel Aviv keessatti ifa ba'ee jira. Waraannii fi basaasni jaarraa 21ffaa inni waan hundumaa ijaan argaam qilleensarraa ni butaa jedhamu dachee Teeraan jalatti dukkana holqa keessaatti guutummaatti iji isaa jaamee jira. Iccitiin dhiyaa dhiphinaa hin dhumne keessa galchee misaayilaa hippaarsonikii yookaan sagantaa niwukileraa osoo hin taane nama tokkicha nama ija jalaa dhokatee aangoo biyyaa bitaa fi mirgatti raasuun hoogganaa olaanaa Iiraan isaaraa Mujtabaa Khaamene'iidha. Mee dhugaasuu kanneessaa gugii teekinooloojii basaasaa kana duubatti xaxame gadi fageenyaan ilaallu. Gaazexaan Biriteen beekamaan The Times ragaa basaasota Ameerikaa fi Israa'el irraa miliqee tokko yeroo saaxilu addunyaan ni rifatte. Akka ragaa kanaatti Mujtabaan erga abbaan isaa Ayatullah Ali Khamene'iin haleellaa qilleensaa guraandhala 28/2026 wareegamee aangootti dhufee eegalee guyyoota 150f bilbila takkaa harkaan tuqeen beeku, kompiitara baneen beeku akkasumas faaduu ijaan argeen beeku. Kuni tapha ijoollee miti. Morkii sammuu fi teekinooloojii ammayyaawaa gidduu jirudha. Basaasni Ameerikaa inni haasaa bilbilaa ergaa intarneetii fi sochii elektirooniksii hundumaa qilleensarraa butu iddoo namni elektirooniksii hin fayyadamnetti guutummaatti duudaa fi jaamaata. Mujtabaan sirna dhoksaa kana fayyadamuudhaan gooftaa teekinooloojii addunyaa kanaa jilbeenfachiisee jira. Dhiphinni fi kufaatiin teekinooloojii kun Waashingitanii fi Tel Aviivin dirqisiisee gara tooftaa basaasaa bara duriitti jechuunis basaasaa namaatti akka deebi'an taasisee jira. Ogeessi basaasaa Mossad duraanii Raamii Egiraa gaadhooftuu tokko ifattamanii jira. Teekinooloojiin keenya bu'aa barbaadamee hin finne tarsiimoon nuti amma itti deebinu tooftaa wal fakkaataa dhaabbanni basaasaa Ameerikaa CIA waggoota 10 dura Usaamaa Bin Laaden barbaaduuf itti fayyadamedha. Kana jechuun Iraan keessatti Mujtabaan namoota baay'ee muraasa wajjin waraqaa fi xalayaadhaan qofa wal qunnama. Namoonni xalayaa kana deddeebisan ofii isaaniitiif illee guutuu shira kana hin beekan. Tokkoon isaanii iddoo muraasa qofaaf itti gaafatamummaa qabu. Israa'el fi Ameerikaan amma teekinooloojii dhiisanii namoota xalayaa deddeebisan kana adda baafachuu fi gaarrenii fi daandiiwwan Teeraan lafa jalaa irratti xiyyeeffatanii jiru. Wanti hunda caalaa onnee diinaa raasuu garuu morkii fi waraana xiinsammuu Iraan oofaa jirtudha.
Basaasonni Israa'el tokko Mujtabaan dhuguma lubbuun jira jedhanii shakkii guddaa keessa seenanii jiru. Tarsiimoon Saddam Hussein fayyadamaa ture kan namoota fakkii isaa uummata dura baasu Mujtabaanis itti fayyadamaa jira sodaa jedhutu isaan dhuunfatee jira. Ragaaleen Mosaad akka gabaasanitti namoonni nyaata isaaf dhiyeessanillee Mujtabaa isa dhugaa arguu fi dhiisuu isaanii mirkaneeffachuu hin danda'an. Ijaarsaa fi shakkii keessoo kanarraa kan ka'e pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiyeenya kana miidiyaa Fox News irratti ba'ee dhibbeentaa 90 Mujtabaan du'eera yookaan jiraachuu isaanii shakkina jedhee of tolumaadhaan labse. Garuu Iraan deebii akkasii kenniti. Pireezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian dhiyeenya kanaan ifatti ba'ee ani sa'aatii 2 fi walakkaa guutuu Mujtabaa faana qaamaan wal arginee mari'anneerra hafuurri isaa baay'ee gaariidha yeroo jedhu basaasonni Israa'el kuni soba daangaa darbeedha jechuun morman. Akka xiinxala isaaniitti eegduun warraaqsa Iraan waraana Ameerikaa faana gootuuf eeyyamamummaa argachuuf jecha akka waan inni jiru fakkeessitee addunyaa gowwoomsiti. Isaan akka amananitti yoo inni lubbuun jiraateyyuu haleellaa jabaa Guraandhala 28 sanaan fuulli isaa garmalee waan caccabeef yookaan miidhameef ija uummataatti mul'achuu salphataa akkasumas daqiiqaa tokkoofillee ifa aduutti yoo ba'e saatalaayitii Ameerikaatiin rukutamuun dhugaa ooluu hin dandeenyedha. Iddoon inni itti dhokatee holqa lafa jalaa Tiiraan yookaan gaarreen manneen amantii magaalaa Qum keessaa jedhamee tilmaamama. Dhugaa walxaxaa kana caalaatti kan bitaa galchee Asaamaatii fi aangoota Iraan ofii isaaniitii ibsanidha. Abbaan haadha manaa Mujtabaa Gulaam Alii Haddaad Adil miidiyaa biyya keessaatti ibsa yeroo kennu Mujtabaan sababoota murtaa'oo ta'aniif eenyu wajjinuu quunnamtii hin godhu jedha. Dabalataanis ministeera dhimma alaa Abbas Araghchiin dhokachuu isaa gorsaa fi eegumsa nageenyaatiif jedhee ibsi kunniin lamaan shakkii warra dhiyaa guddisuus ija ji'oopolitiksiitiin garuu Iraan tarsiimoo gaaddidduu tarsiimoo fayyadamaa jiraachuu ishee agarsiisa. Iraan inni jira yoo jetteeyyuu ragaa suuraa yookaan sagaleen baastu inni du'eera jedhamus deebii ija jabaataa hin kennitu. Sababiin isaa yoo ragaa sagalee yookaan suuraa baastee saatalaayitiin fi teekinooloojiin ammayyaawaa diinaam haala sagalee sanaa haala qilleensa iddoo sanaa fi dhageettii duubaa qorachuudhaan bakka inni jiru seentimeetiraan adda baafachuu danda'u Iraan kiyyoo kanaa sirriitti beekti. Walumaa galatti gabaasni kun addunyaaf dhugaa seena qabeessa tokko mirkaneessa. Addunyaan amma waraana haaraa daawwachaa jirti. Waraanni kun waraana teekinooloojii misaayilaa yookaan xiyyaaraa qofa miti. Kuni waraana obsaa, iccitii dhoksuu fi ija diinaa jaamsuuti. Ameerikaan saatalaayitii hawaa keessa tuultee Israa'el Mosaaditti doolaara biliyoonaan dhangalaastee namicha dachee jala taa'ee bilbila tuquu dhiisee waraqaa fi qalama qofaan biyya bulchu kan arguuf ijibbaataa barbaadanii dhabanii jiru. Mujtabaan mootiin gaaddidduu kun dhugumatti yoo du'eera ta'es eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan dachee dhuunfatanii jiru. Yoo jiraates ammoo teekinooloojii addunyaa salphisee gadi fageenya lafa jalaarraa madaallii giddu galeessaa akka fedhetti raasaa jira. Waraanni jaarraa 21ffaa kun meeshaa ammayyaawaatiin ijaaramullee sammuu namaa isa sirna waraqaa duriitti deebi'ee mo'achuu dadhabuun isaa of tuulummaa peentaagoonii fi Tel Aviv guutummaatti kuffisee jira. Waraanni dhugaan amma deemaa jiru waraana doonii yookaan diroonii miti. Waraana sodaa jireenyaa fi dandeettii niwukileraati. Gabaasni haaraan kan ajajaa basaasaa waraana Israa'el duraanii fi ogeessaa dhimma Iraan kan ta'e Deenis Sitiroonowiich irraa ba'e dhugaa hadhooftuu fi peentaagooniin hirriba dhabsiisu tokko ifa godhee jira. Iraan isheen waggootaaf dhimma niwukileraa irratti gaaddidduu tarsiimoo fayyadamtee addunyaa bitaa galchaa turte. Har'a murtii isa dhumaarra geessetti. Innis fakkeenya Kooriyaa Kaabaa hordofuudha. Mee dhugaa kana ija ji'oopolitiksiitiin gadi fageenyaan xiinxallu. Iraan seenaa Kooriyaa Kaabaarraa barumsa guddaa tokko argatteetti. Addunyaa kanarraa keessattuu Ameerikaarraa eegumsaa fi birmadummaa sirna keetii mirkaneeffachuu yoo barbaadde waliigalteen dippiloomaasii siin fayyadu. Ragaa fi wabiin kee inni tokkichi poompii niwukileraa hidhachuudha. Akkuma ogeessichi saaxileetti haleellaan Ameerikaa fi Israa'el dhiyeenya kana wiirtuuwwan niwukileraa Iraan irratti raawwatan ijaarsa bu'uura misooma ishee miidhuus sammuu fi teekinooloojii Iraan matumaa haquu hin dandeenye. Iraan ammas beekumsa saayinsii fi indastirii poompii niwukileraa ittiin oomishtu harka ishee keessaa qabdi. Sodaan Israa'el inni guddichi addunyaan dhimma daldalaa ulaa Hormuz qofaan qabamtee yeroo muddamtu Iraan lafa jalaan dukkana dawoo godhattee poompii niwukileraa ishee xumurteetti. Dhaabbanni kun kallattiin hooggantoota Tel Aviv akka raasu taasisee jira. Muummichi ministeera Israa'el Binyaamiin Netanyahuun dafqa sodaa kanaan haguugamee gara Waashingitanitti balalee jira. Imalli isaa kun kaayyoo gurguddoo lama qaba. Inni jalqabaa dhimma keessoo ofiiti. Netanyahuun Israa'el keessatti mormii uummataa fi dhiphina siyaasaa isa dhumaa keessa waan jiruuf aangoorra turuuf jecha pireezidaantii Doonaald Tiraamp irraa deeggarsa siyaasaa tattamaa barbaada. Inni lammaffaanii fi inni tarsiimaa ammoo Tiraampiin gowwoomsuu fi kiyyeessuudha. Netanyahuun ragaa basaasaa gurratee dhiyeessuudhaan Iraan waraanaaf deebistee of ijaaraa jirti. Kanaafuu waliigalteen niwukileraa haaraan kamiyyuu akka isheen balaa tarsiimaa hin taane ishee hin dhorku jechuun Tiraampiin amansiisuuf yaalaa jira. Kuni kiyyoo Israa'el Ameerikaan Iraan wajjin nagaa akka hin buusneef xaxxuudha.
garuu dhugaan lafa jalaa dho'ee faallabjuu Netanyahuutiin osoo Tiraamp afaaniin ija jabeessaa fakkaatee Iraanitti dhaadatu osoo lola afaanii oofuu lafa jalaan garuu dippiloomaasiin callisaan haalaan saffisaa jira. biyyi Oman akka riqichaatti gidduu seentee dhiphina ulaa Hormuz tasgabbeessuuf Waashingitanii fi Teheraan walitti fidaa jirti. Dhukaasni yeroof dhaabbachuu fi nagaan xiqqoomallee mul'achuun isaa kan agarsiisu Tiraampis ta'ee hooggantoonni Iraan waraana kallattii fi guutuu keessa seenurraa daandii dippiloomaasii fi mariitti deebi'uuf fedhii guddaa akka qaban ragaa qabatamaadha. Ameerikaanis waraana walxaxaa giddu galeessaa keessatti liqimfamuu hin barbaaddu. Dhumarratti dhimmi hunda caalaa addunyaa dhiphisuu madaallii ji'oogiraafii fi daldala galaanaatiin ogeessi kun saaxileetti ji'oogiraafiin hin jijjiiramu. Ulaan Hormuzii fi Baabal Mandab hidda dhiiga dinagdee addunyaatiin Iraanii fi michoonni ishee keessattuu Huusiin Yaman malkaawwan kana akka meeshaa waraanaatti fayyadamuudhaan addunyaa jilbeenfachiisanii jiru. Huusiin Yaman dhiibbaa waraanaa fi dinagdee Saudi Arabiyaan isaan irratti gootu ofirraa qolachuuf murannoo dhumaarraa ga'anii jiru. Daldalli boba'aa fi dooniiwwan malkaa kanarraa darban raafamuun isaanii dhiibbaa giddu galeessaa qofa osoo hin taane qaala'insa jireenyaa fi dhiphina dinagdee Awurooppaa fi Eeshiyaa irratti fidaa jira. Ameerikaan biyyoota naannichaa gargaaruudhaan nageenya galaanaa kana mirkaneessuuf dirqamti. Yoo kana hin goone Iraan gabaa boba'aa addunyaa kiyyeessuun ajandaa ishee hunda ittiin raawwatti. Walumaa galatti waraanni har'aa doonii fi diroonii qofa miti. Iraan dambalii fi jeequmsaa bishaan ulaa Hormuz kanaa akka golgaa yookaan haguuggiitti fayyadamte. Lafa jalaan immoo sagantaa Niwukileraa ishee fiixaan baasuuf daqiiqaa lakkaachaa jirti. Addunyaan doonii boba'aa tiksuuf yeroo qabamtu Teheraan Kooriyaa Kaabaa giddu galeessaa taatee as ba'uuf saatii xumuraa eeggachaa jirti. Madaalliin waraanaa guutummaatti garagaleera. Netanyahuun dhiphatee Tiraamp jala fiigaa. Tiraamp ammoo dippiloomaasii dhokataa filateera. Iraan garuu obsaan minjaala siyaasaa addunyaa geggeessaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qoruun dagatinaa. Hagaa xumura qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.